المانا بشوتا يرو والفوداني والتيروماني يمنا قرقا ميشانو انجداني ورمو باينا والتقباني ترماتا سساني ورانا إثيوبيا طالياني يجد قدام كيسات جنرال كودتوكو كيسا سغاليساني أورومو تاو بيتو إلما قلتو دكاسا كان جلقا ببرا كود سغال ترباتان يفريد دوما جالي جالانكو هركا مرا نولي هرما مرا نولي وروا كتو كالي دوما جالي جالان المانا بشوتا يرو والفوداني والتيروماني يمنا قرقا ميشانو انجداني ورمو باينا والتقباني ترماتا سساني لاتني تراني كان قفامتي باينو تفتو أني تجاههم جدني ربيتو أورومون أجوفنا كان سبكين يكون ربي تملتو جدني نوغافت ربي ست نوغافتا إنيو تدي بنان إنيو بلفتا إنيو غوغانيا نان إنيو لاففتا إنيو كل ديم نان إنيو تؤفتا إنيو دونم فنان إنيو جبنتا جدي سيرا كنك كأم بيكا بركا وسيرا نبولو في سيرا نبول شوفي تايتا كدينا ولا ركيسو في توكو يبدته توكو يابقو في أكناما إبامي غافا كان نمني كم لما كوبو ركعت إيه جنان بر إنه مجيء كمني ميرا كيسة قالني ميرا هما كيسة قالني ميرا هم تو كيسة ميرا هم تو كيسة قالني درجين تسقبي سورة أبي أكانو كفامي تجايسة برا بدله مغاسا دنتي كان فامي ميو سنسلجت بكا كايو هندا بريسي كوبي أو كان شاني بيتا ترى ممارو باتة كوبت كيسة أشمت تسي أمبيس أو جد ديكنا يا ربي أنا تيتي لا تيتي كوبت كيسة أو جد أمس وانا لتوك أو جد إسوا منان أوات تجلا سيقلتي مكاكيتي مكاسبكيتي التيمبون توان تيف أواتات يرو أوات سياوات يرو سياوات كوبت كيسة كوتي يتة أكيد تفتا مغاسا دنتي كان فان ميمي أو دوكا يهوندا بريسي كوبي أو فنيون نتفكالي نوهي ديغادي أو تلفتا غرفتا أمتا دودي أو إيجا وانا كسيتي أمني إيه تسكب بيدبي أتشي أما سيد عالم مفاتو جرا سيني أمني هني أمني بودي درجة تلاكوني لبئنا بات أنا ما أفسدات نما باي ميدامي حركة ساتيس نما باي ميدامي جدامي يا دما إني نسمو كيسمو لبئس نما باتا اتجرتي ونت كروما أمتا أوروباتيف أمني جرماني بورا جداني بريس ورئة جرمانوتا أكسومس كروما أمتا أفريكاتيف أمني أورومو أمتا بوراتي جدو كان بيبتولاتا عمرين سيرنا غدا كان ديمقراسي أمتا غريكوتا وغاكوما سديهيف دبشانين أكدرس بيبتولاتا سيرنا قد دفاچا كان جلقبي أكسومس كان الدنيا برسيس أمتا أورومو توسا قوبا قبدولاتا geerarsa kan jalqabe akkasumas yeroo ammaatti fayyadamaaru oromoo ta'uusaa beektu laata. Seenaa maaraatoonii Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif dhiiraaf shamarran illee Afrikaa fi Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgomanii kan mo'atan oromoota ta'uu isaanii isaanis Abbabaa Biqilaatii fi Daraartuu Tulluu ta'uu isaanii beektu laata yookiin quba qabdu laata. Bara durii keessa mootiin Jarmanii jaalala mucattii oromoo bareedduutiin qabamee fuudhuu isaa beektu laata maqaan isii Maabubaa Bililee jedhamti. Yeroo jalqabaatiif bunni kan biyya isaatti biqile akkasumas aadaa isaa keessatti sirna buna qalaa kan qabu fi buna addunyaa kana kan barsiise uummata Oromoo ta'uu isaa quba qabdu laata. Waraana Itoophiyaa Xaaliyaanii jidduutti godhame keessatti jeneraal 11 keessa 9 isaanii Oromoo ta'uu beektu laata. dandeettii urjiitiin lakkoofsa beekuu yookiin dhaadhahuu saboota akka Maayaa Chaayinaa fa'a wajjin uummanni Oromoo illee dhahamataa ofii akka qabu quba qabdu laata. Itoophiyaa keessatti kan barsiise Oromoo ta'uusaa beektu laata. Akka Oromoon itti bulu sirna ittiin wal kabajee waliin jiraatu akkasumas seera Oromoo hedduu kan barreesse Oromticha Makkoo Bilii ta'uu isaa quba qabdu laata. Bilisummaa Oromootiif kan yeroo duraatiif dhukaasa bane waaqoo guutuu ta'uusaa beektu laata. Raayituu by the way. Yeroo jalqabaatiif raayituun gosa keetii. Hayyee yeroo jalqabaatiif atleetonni Oromoo lamaan Olompikii tokko irratti meetira 10,000 fi 5,000 kan mo'atan Oromoota ta'uu isaanii Xurunesh Dibaabaatiif Qananiisaa Baqqalaa ta'uu isaanii quba qabdu laata. Kan yeroo duranaatiif Mililikiin akka mana fincaanii qotee itti fayyadamu kan barsiise mootii Abbaa Jifaar ta'uusaa beektu laata. Goonni Oromoo yeroo jalqabaatiif qawwee diinatti dhukaase eenyudha? Dhiheenya kana Birraa Gammadii fi intala tokko viidiyoo gabaabaa dalaganii goonni Oromoo yeroo jalqabaatiif qawwee diinatti dhukaase jeneraal Waaqoo guutuudha jennaan falmii guddatu rakka'e.
lakki waaqa guutuu miti elemuu qilxuudha jechaatiin hin turan dhugaan jirtu garuu lamaan irraayyuu dalaga mee haa ilaallu irra hedduu achirratti warra elemuu qilxuutu ture dhukaasa jedhee sirba caalaa bultumee wabii godhatetu baay'ate elemuu qilxuu dhukaasa kan jalqabe bara 1974dha injifannoon waraana dhombirkaa kan gaafa jeneraal waaqoo guutuutii fi Aliyyi Cirrii Haaji Adam Julofaan malkaa'annaa lafa jedhamutti xiyyaara Hayila Sillaasee qawwee dhombir jedhamuun samirraatti buusan bara 1964 garaagarummaa waggaa 10 oliitu jidduu kana jira. Mee asirratti elemuu qilxuutu moo jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaatti ture dhukaase. Jaarraa Abbaa Gadaa bara 1960moota keessa Harargeerraa ka'ee miilaan baay'ee dhaqee qabsoo dhombiritti dabalamee jeneraal waaqoo guutuu wajjin dhukaasa hin ture. Elemuu qilxuu dura nama dhukaase Jaarraa Abbaa Gadaati. Jaarraa Abbaa Gadaa durallee waaqoo guutuuti. Waaqoo guutuu durallee namatu jira. Eenyu jira jennu. Aliyyi Cirrii abbaa isaanii beektanii Cirrii Jaalaa namni jedhamu goota dhugaati. Sanatti waraana kaampii guutuu fixuudhaan qabee hidhamee bara jireenya kee guutuu hidhamtamoo gumaa kafaltee baata jennaan gumaa kafalee ba'ee qabsoo deebi'e gaafa achii ba'e Aliyyi Cirrii ka gaafa waaqoo guutuu wajjin xiyyaara samii buusana fi awwaluu isaa qinfaa ilmaan isaa Maammaq Gadaa Qaalluu bira ergee achitti dhukaasa barsiise. Maammaq Gadaa Qaalluu eenyuun dura dhukaasa jalqabe. Maammaq Gadaa Qaalluu Cirrii Jaarraa abbaa Aliyyi Cirrii kan durallee nama dhukaasa jalqabeedha. Maammaq Gadaa Qaalluu jechuun nama gaafa qabamee hidhamu qubee qubarraa hubaasee itti tufee eebbisee qawwee wajjin jeneraal waaqottu gaddiree waaqoo ijoollee tana keessa namni faxinnis biyyi sitti amanaa jedhee itti kennee ofii hidhameedha. Sana booda waaqoo guutuu gaafsan ijoollee ture amaanaa gaafsa Maammaq Gadaa Qaalluu irraa fuudheen osoo hin sharafin dhalootaaf laate. Namni yeroo jalqabaatiif qawwee diinatti dhukaase Muhammad Gadaa Qaalluuti. Aashaa Muhammad Gadaa Qaalluu fa'a. Gaafa mootummaan Hayila Sillaasee Maammaq Gadaa Qaalluutti oborsoo angeetuuf dalloomannaan lola itti bane lola cimaa Useenota sadeen jedhamanii warra dalloomanna wareegamantu jira. Useen Waayyuu, Useen Morkee fi Useen Gadaa jedhama. Lola Useenonni sadeen irra wareegamte jedhamee yaadatama. Useenonni kunniin warra waaqoo guutuu fa'a durallee Aliyyi Cirrii fa'a durallee dhukaasee jechuudha. Dhugaan jirtu kana. Hadhas ilmaan isii mormarraa muranii mukatti fannisaa akka cubbootitti gabaa keessaan deemaa ittiin dhiichisanii. Namni coraa qabu cora nurrifata. Maal taane Oromoo haga kana hunda maaf walii rifachuu dadhabne maal nu tuysisanii. Dhuma jalii calankoo harka muraa aannolee harma muraa aannolee warri waakkatu kale. Dhuma jalii calankoo harka muraa aannolee harma muraa aannolee warri waakkatu kale. Kunoo har'a harkuma ofiitiin ragaa ofiitti ba'e morma muree dabale. Lammi birmata lammi iyyata. Ka'aa walii birmadha ka'aa walii iyyadha waliif ta'a sagalee. Garaan koo na booree onneen koo na horee. Garaan koo na booree onneen koo na horee. Qabbanni garaa kootii yoo eboo itti dhahe mar'imaan gadi dhahe aarii garaa koo ba'e. Wayii gatiin bineensaa nu nyaatte kamuu yale. Wayii gatiin bineensaa nu nyaatte kamuu yale. Ruucheen garaa fincaanii nu dhaante kabuu carre. Nafxanyaa garaata duufaannoo garaa fincaanii. Nafxanyaa garaata duufaannoo garaa fincaanii. Dhiiga eenyu kanama akka eenyutu bishaanii. Boolla seentu laalladhu Oromoo lafaa ka'eesse nyaatare ilkaanii. Waslaata warri bal'aa karaa gubbaa teteettee uummataree rakkiftu. Waslaata warri bal'aa karaa gubbaa teteettee uummataree rakkiftu. Hattuu gabaa garaachaa hoolaa namaa harkiftu. Ilmoo hoolaa seete moo ilma namaa gorraa ta'e kamuu kattee fanniftu. Aa'oo Oromoo seente haga guyyaa qiyaamaatti Oromoon sin lakkiftu. Du'a eenyu kanamaa du'a eenyu ka horii. Du'a eenyu kanamaa du'a eenyu ka horii. Hadha ajjeefteen dhugaa boru hin duuta tarii. Hadha galteen dhugumaa boru hin galtu barii. Dhagahiyyaa Oromoo bakka jirtuun ol ka'i keessaaf alaan wal ta'i. Dhagahiyyaa Oromoo bakka jirtuun ol ka'i keessaaf alaan wal ta'i. Nafxanyaa si bookkiftu mataa fi dhahi. Faannoo sitti roorriftu lafa irraa haxaayi. Gabroota mataa dhagaa ilaamaa irra kaayi akka garbuu akaayi.